ማርያም isheen magdalaa urgaa gaarii qabattee iddoo awwaalcha gooftaa obboroodhaan imaltee nagaan irra hin jiru awwaalli isaas duwwaadha daangaa kan hin hafne Yesuus jiraataadha gooftaan Yesuus du'amu'ee kabaja mirga batulbe wanjo gabrumma barbadese moicha ijole savlabse duta kanon yanne fi arfi doa jachapse gati nurrahin jiru duma kenya nof base galmen si ol digame karisiyon baname bojon badedebiye nageni lalabame goftani Yesus doamoe kabaja mirga batulbe wanjo gabrumma barbadese moicha ijole savlabse anga honni huda daban wali galani himata sobatini goftati murtesani awalame hinamne moichango labera umna sitana hide bilisanu basira goftani Yesus doamoe kabaja mirga batulbe wanjo gabrumma barbadese moicha ijole savlabse barsate nama hunda kane gujarse abdi dimimsise kan gulguluma dokse inje fata merani lamma tanu nargatu idda sitana hide dalo tangalafatu goftani Yesus doamoe kabaja mirga batulbe wanjo gabrumma barbadese moicha ijole savlabse goftani Yesus doamoe kabaja mirga batulbe wanjo gabrumma barbadese moicha ijole savlabse galatoma bagagesan amen amen jwan magagenye baganagan nuftan amen baganagan no yigdani amen tole dawtota kenojin wal bara farfata fraul tashome ayye obulesi kenas farfata abraham tadasa yukan manna studio ayye ega waqti amma jalabulti ayana fasikarat argamna soomana keessa hordoftoonni amantaa tiraniiti ka asgahani yeroo soomana kanammoo faaruwwan akka yeroo idileetti miti namoonnis harkadha mira adda ta'een ka itti dabarfamu achumarraa kaanee aduta wal jijjiiraa deema ayye guddaa galatooma duraan dursa hordoftoota amantaa kiristaanaa maran magadu akoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin shinge jechuun barbaada miidiyaan OBNs nu waamtanii nu mariisisuuf qophii ta'uu keessaniif guddaa galatooman jedha egaa ayyaanni faasikaa kun jalqaba soomaan eegalama akkuma jettee waqtii soomaa kana keessa immoo wantoota raawwataman lagannaadha sooma jechuun mataan isaa lagannaadha lagannaa jechuun immoo yeroo itti namni addunyaarraa addan bahee foonii wantoota foon namaa gabbisanii isaanirraa of qusatee isa qofaa miti cubbuurraa hamiirraa ijji namaa waan garagara laaluurraa waan hamaa yaaduurraa gurri nama waan hin taane dhaga'uurraa gara qalbii waaqayyoo sagalee waaqayyoo wangeela waaqayyoo soomaan kadhannaadhaan
waaqayyoo wajjiidhaan hariiroo godhachuudhaan dabarsama irra caalatti jechuudha malee ji'a kana qofaa jechuu miti yeroo kaanis hin taasifama garuu irra caalatti tibba kana taasifama egaa faarfannaan tibba kana keessa immoo kan taasifamu faarfannaa sagalee mararoo qabu fakkeenyaaf faarfannaa kiraaraan akkuma kanallee baganaadhaan waan sagalee kabaroo hin qabne jechuudha sagalee yookaan sagalee nama gammachiisu dibbee hin qabne kan jedhu isa sana dhaggeeffatama haga du'aa ka'utti isa kanaan dabarsama jechuudha. Maaliif kiraarrii fi baganaa filatama? Irra caalatti miira namaa tasgabbeessu. Kiraarra soo ilaallee baganaa soo ilaallee miira qalbii waaqayyoo gara yeroo sagalee jechuu walaloo sanaas waaqayyoo waan nama yaadachiisuu fi gara sanaatti nama geessa malee yookaan nama gammachiisutti waan nama geessinee fi irra caalatti kiraaraa fi baganaan ni filatamaa jechuudha waqtii kana. Akkuma qulqulluu Yaareedis kiraaraa fi baganaadhaan waan kirrijaa qabuun galateeffachaa ture waaqayyoon isa kanaan galateeffachaa irraa waqtii kana keessa dabarsamaa jechuudha.